Gafatisa, Oromia, Gafatisa. Lubbu bili qabatu, maafan tola naanna. Nurraadho guyyaa lammaa, nurraadho guyyaa habiyyi, nurraadho guyyaa biyya. Yookaan qeerrottaniyyaa. Gaafasis hacaalonni geessanii fonqolcha mootummaa kaasuufi. Dhiigaa hacaaluu kanatti si baasisiisa kanatti. Si kana jeesse hacaaluu. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoowwan nama bashannansiisanii fi akkasumas artist Kadir Martuu ajjecha Hacaaluutii fi Jawaariin walitti fidee waan hedduu dubbatee jira. Viidiyoon kunis ni jira haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni yeroo jalqabaaf viidiyoo kana bantan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu gara viidiyootitti darbuun tura. Laayik godhaa, yaadni keessanis na barbaachisa. Yaada keessan kamiyyuu komentii jalatti na barreessaa gara viidiyootitti. والله جرا 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 بوكي برياتو ترى بندي تيا ادو يا دو يا ودرا بچو kan ilaalu irra bilbila koo gurguree ittiin qama'uu naa wayya. Bilbiluma koo qofatu faara natti fidamoo maaliidha qoy. Karabatiin lubbuurra si jiru si haa fannisu. Akkan itti saalfadhe natuu beeka dhugaa. Tortoraa wayi akka artistii si godhaa ati garuu maaf akkanatti ol utaalta. Akka waan Oromoon kutaa 21 si bira jiru nama bilbila kan koonarraa bitu naaf barbaada. Kana ilaaluu irra gurguree caatii qama'uu naa wayya. Komentii baay'ee nama ajaa'ibsiisu yaada hedduutu viidiyoo kana jalatti barraa'ee jira. Isaan keessaa muraasa isiniif dubbisee jira. Isaaf ammoo xumura viidiyoo kanaa irratti ilaalla. Nanga patil malo malo ini malo beto akan jalan malo aksudan beto devi manda jetaya chiko akan devi durabe ke devi manda jetaya biku akan devi durabe ke atas apa berbeda dengan beberapa bulan katanya di luar negeri kalau pasti orang mati harusnya orang mati kalau beberapa di luar negeri apa yang maya sama masalah saya pada sobi nak apa yang suka mamalnya semua jira itu dia bawa berapa pesi warrum Hacaaluu fakkeessina jedhan eenyutu nurraa dhoowwa maaloo galii horii tiksi lakki naman Hacaaluu dhiisimee maaf maqaa goota keenya akkana goota gowwaan hin dhalatin dhalatuu hin guddatin maaloo yaa Oromoo ammuma yoomitti wal qeeqaa hafna amaanaa wal jajjabeessuu hayaan viidiyoon itti aanus viidiyoo kana fakkaatu gara viidiyootitti mee haa daawwannu. Lubbuu bili qabaatu maafan gola naanna. Lubbuu bili qabaatu maafan gola naanna. Nurraadho guyyaa lammaa, nurraadho guyyaa habiyyi, nurraadho guyyaa biyya. Yookaan qeerrottaniyyaa. Nurraadho guyyaa lammaa, nurraadho guyyaa habiyyi, nurraadho guyyaa biyya. Yookaan qeerrottaniyyaa. Nagaamu duuba sana. Yookaan qeerrottaniyyaa. Yookaan qeerrottaniyyaa. Yookaan qeerrottaniyyaa. Jolle baashaa saafoo na subee. Jolle hara kiiloo na subee. Na subee. Fira hin qabu mucaan sheemin na qabe hidhaa mucaa kana ati Oromoof qaalii osoo hin taane qaaniidha ishii gagamaa wayii. Seenaa goota dabreetan kaasaa.
Seenaa elemookoo tankaasaa seenaa taaddee birruu kaasaa. Elemookoo yaa goota koo goota baddaasayyoo. Elemookoo goota koo goota baddaasayyoo. Of biraasi dhabee anaa nyaatu wayyoo. Of biraasi dhabee anaa nyaatu wayyoo anaa nyaatu wayyoo. Goota koo elemookoo otoon kee jedhu gubaarratti gubaa. Otoon kee jedhu gubaarratti gubaa. Edaa hacee koo tan dhabee kanaaf na guggubaa. Viidiyoo kanneen lamaanuu ilaallee jirra akkasumas yaada namoonni viidiyoo kan irratti kennanis ilaallee jirra dhugamaanuu baay'ee nama rifachiisa. Yeroo ammaa kana keessattuu dhaloonni ammaa kun dandeettii guddaa qaba sirba Haacaaluu fakkeessuudhaan ijoolleen iddoo guddaa fi beekamtii guddaa argatan hedduutu jiru. Kan isaan lamaan kanneen ammoo faallaa isaaniitii dandeettii fakkeessuu hin qabanii akkasumas baay'ee nama rifachiisa. Yaani namoonni viidiyoo kana irratti kennes mooraalii isaaniitu qabaan ta'eef viidiyoo akkanaa kana gara sooshaal miidiyaatitti baasuun dura sirriitti shaakaluu akkasumas dandeettii keessanis beekuu isin barbaachisa. Viidiyoon kun amma gara sooshaal miidiyaatitti bahee jira akkasumas namoota hedduu bira gahee jira. Yaada namoonni viidiyoo kana irratti kennaniiran hundi keessanuu argitanii jirtu mooraalii isaanii tuqa. Yoo dandeettii qabaatanis akka mooraaliin isaanii tuqamee hojjechuu isaan hin dandeenye isaan taasisa waan ta'eef viidiyoo akkanaa kana namoonni hojjettan osoo sirriitti itti yaaddanii hojjettanii baay'ee bareedaadha. Siyaasa isaanii ittiin gabbifachuudhaaf gaafasis Hacaalonni geessanii fonqolcha mootummaa kaasuuf dubbii gabaafadha. Fonqolchi mootummaa sun osoo raawwatameen bittinnaa'anii hafanii jechuudha. Warri siyaasaa akka ka'eef Hacaalonni geessaniif isa kana. Halkan yaamanii karaa irratti akka jeefamu godhan. Fudhanii jechuudha gaangistoroota dubbii gabaafadha. Dorrummaan siyaasaa kaboota bittinnaa'ee faca'ee biyyaa ba'u ta'u. Ifa. Lubbuun nama meeqaatis galaafatanii jechuudha. Ifa. Siyaasa isaanii ittiin gabbifachuuf. Tun siyaasaadha walirra laaluun qabdu beekadha. Siyaasaa keessatti. Waa'ee ajjechaa Haacaaluutiin wal qabatee akkuma hundi kennaayyuu beeknu waan hedduutu dubbatamaa dhugaan isaa hin baane jedhee haga ammaatitti maatiin isaa akkasumas jaalattoonni isaatii fi uummanni Oromoo waan hedduu dubbatu waa'ee kanaan wal qabateeti jechuudha. Torbaan kana aartist Kadir Martuu Jawaar Mohammadii fi ajjechaa Haacaaluu walitti fidee waan hedduu jedhee jira. Namoota hedduu ajaa'ibsiisee namoota hedduu rifachiiseera. Mee waan inni jedhe kana afaanuma isaa irraa dhageeffannu. Dhiiga Haacaaluu kanattiin si baasisiisa kanatti si kana jeesse Haacaaluu si Teedii Afroo ibseete hin jenneen ati Ameerikatti Haacaaluu kanattiin xammannee ati Ameerikatti hibulloo ati moo dhukkuba uummata Oromoo hundaa barati. Argite si mataake ismoo biyya baqatee baate Haacaaluu qofa nyaattee maal qeeroo kumaantama nyaattee maal Haacaaluu qofa nyaattee maal maallaqa miliyoona nyaattee maal ati moo takkaa hin gamne bar takkaa ta'ise namni isa dhugaa sitti hime hin jiru barati. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa Kadir Martuu waa'ee ajjechaa Haacaaluutiin wal qabatee Jawaariin walitti fidee waan hedduu akkanatti dubbatee jira. Mee isinis maal jettan yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'an maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa, sheer godhaa ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti yeroo gaarii.